kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Ethiopia nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti sanaa qaqqabu jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aas immoo yeroo keenyaaf dabaree keenya eeggannee sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu kan isiniif qabannee dhiyaannuun gaaffilee garaagaraa isin karaa Hope Channel Ethiopia media keenyaan nuuf ergitaniin qabannee qindeeffannee isiniif dhiyaanneerra. Daawwattoota keenya egaa torbanoota darban keessatti gaaffii baay'ee isin nuuf ergitaniin nummoo bal'inaan asirratti macaafni qulqulluun maal jedha jedhuun irratti mari'achaa turreen akkatti eebbifamtan abdii guddaa qabna. Guyyaa har'aas immoo turtii keessaniin nu waliin turaa ittiin eebbifamaa isiniin jenna. Egaa akkuma baramee guyyaa har'aas lubaa Tamasgeen bultii waliin isiniif dhiyaanneerra. Anaa dhufu Pastor Bagana Gaanduftan. Egaa torban darbe keessatti gaaffii bal'aa daawwattoonni nuuf erganiin qabannee waan baay'ee irratti mari'achaa turre. Guyyaa har'aas immoo gaaffii baay'eedhaan dhiyaanneerra jechaadha. Gaaffii daawwattoonni keenya nuuf erganiin torbaniin yeroo kana qabannee dhiyaanna jechaadha. Kanarratti macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhudha jechaadha daawwattoota keenya akkuma isin beektani. Egaa Pastor Dr. Tamasgeen bultii torbaniin yeroo isaanii aarsaa godhanii asitti nuuf dhiyaatanii gaaffii kana nu deebisuudhaaf kanarratti macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu nu waliin mari'achuudhaaf yeroo keessan aarsaa gootanii dhiyaachuuf gooftaan sinaa eebbisu guddaa galatooma Pastor. Egaa gara gaaffii keenya guyyaa har'aatti toon seeniini kadhannaa nuuf godhaate haa jalqabnu. Tole haa kadhannu. Waaqayyo waaqa abboota keenyaa, waaqa raajotaa, waaqa bartootaa, har'a moo darbitee ayyaana nu baay'iftee waaqa keenya kan taate mootii Israa'el galanni maqaa gooftaa keenya Yesuusiin waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo amma sagalee keessa dhugaaf jiraataa saaquuf jennaa nu nama fooniti garuu hafuurri kee nutti fayyadamuu danda'a, nu barsiisuu danda'a, saba keetti dubbachuu danda'a. Sin karadha karaa hafuura kee qulqulluu dhowwaa tokko malee ati nutti dubbadhu. Waan kana hundumaa keessatti maqaan kee duwwaan ol jedhee haa ulfaatu. Sabni kee haa eebbifamu maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. 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 Pastor Waaqayyo sinaa eebbisu. Gaaffiin guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne jechaadhaani. Egaa akkas jedhaan nan dubbisaan. Namni tokko erga amanee booddee fayyee barabaraan fayyeera barnoonni jedhamu tokko jira. Kanaaf erga fayyee booddee namni tokko wanti sarraa eegamu jira. Akka jireenya kiristaanummaatti kanarratti macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhudha jechaadhaani. Gaaffiin kun gaaffii amma yeroo jirru kana keessatti qabxii baay'ee namoonni baay'ee yaadaan wajjin deemaa jiranidha jechaadhaani. Namoota baay'ee keessatti immoo gaaffii guddaa kan uumaa jiru yeroo kana keessa namni tokko erga fayyee kana booddee bakka fayyinni isaa mirkanaa'eera. Waa'ee baduu kan jedhamu kana booddee hin jiru jireenya kiristaanummaa keessatti yoo garbiraa deemes akka barbaaddetis yoo jiraates kun wanta dhiibbaa isarratti uumu hin jiru. Kiristoos tokkicha isaaf du'eera amaneera sana booddee fayyinni isaa sun mirkanaa'eera kan jedhu barnoonni akkasii xiqqoo bita nama gashuutu jira. Mee kanarratti macaafni qulqulluun maal jedha Pastor? Baay'ee gaariidha, gaaffii gaariidha kuni. Sababiin isaa baay'ee akkuma jettee barsiisa beekamaadha kuni. Takkaa fayyeennaan barabaraan fayyeera, yeroo hundumaa fayyeera rakkoon qabu. Afaan Ingiliffaatiin once saved always saved jedhu beekamaadha baay'ee. Once saved always saved. Takkaa fayyinaan yeroo hundumaa fayyeera rakkoon qabu. Kana booddee wanti ta'u hin jiru nan fayya barabaraanii jedhanii yaadu. Barsiifni kuni barsiisa Calvinism jedhamu irratti hundaa'a. Calvinism jechuun John Calvin nama jedhamu beekamaadha. John Calvin warra amantii haaressan keessa
bara jaarraa 16ffaa keessa amantii warra haaressan keessaa tokko. Keessumaa kan inni jiraate biyya Switzerland biyya jedhamutti akkasumas hojii baay'ee hojjeteera, barreeffama baay'ee barreesseera, gumaacha baay'ee gumaacheera John Calvin. Garuu barsiisni isaa tokko barsiisa beekamaa tokko jira. Barsiifni sun yeroo gama macaafa qulqulluutiin ilaalamu sirrii ta'ee hin argamu. Innis immoo maayidha magaa predestination waan jedhamu jira. Dursee Waaqayyo murteesseera warra fayyan barumsa jedhu jechuudha. Dursee murteesseera. So isarratti hundaa'utiin waldoonni baay'een maal waan jedhu fidanii amantoonni hamma dhumaatti dhaabatu. Takka warra amananii hamma dhumaatti dhaabatu. Hin kufanii waan jedhu. Barsiisa akkasii afaan Ingiliffaatiin perseverance of the saints jedhu. Perseverance of the saints maal jechuudha? Qulqulloonni hamma dhumaatti jabaatanii hin dhaabatu. Isaan keessaa namni hin kufu kan jedhu. Egaa kun maalirraa dhufe yoo jettee gaafatte Waaqayyotu filate duruma duraa'u. Warra fayyan sanaa duruma dursee Waaqayyotu filate waan ta'eef warri Waaqayyo filate kun immoo hin kufanii. Sababiin isaa hafuura qulqulluutu isaan mallatteessa kan jedhuraan kan ka'edha. Mee heertuuwwan isaan irratti bu'uureffatanii kana jedhanii waliin ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 fi 29 mee nu dubbisi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irraa akkas jedha. Ani jireenya barabaraa isiniif nan kenna. Isaan barabaraan hin badan. Namni tokkollee harka koo keessaa isaan hin butatu. Abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumaa irra guddaadha. Homtinuus harka abbaa koo keessaa isaan butuu hin danda'u. Abbaanii fi ani tokko isaaniin jedhee jedha. Eeyyee baay'ee gaarii. Gooftaan Yesuus egaa waa'ee hoolotaa dubbata. Ani lubbuu koo hoolotaaf dabarsee nan kenna. Hoolota kootiif. Hoolotni koo na beeku, na hordofu, sagalee koo dhaga'u. Erga jedhee booddee warra Fariisotaatiin isin garuu hoolota koo keessaa waan hin ta'iniif hin amantanii, natti hin amanne. Hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u, ani isaan beeka, isaanis na duukaan bu'u jedhe. Lakkoofsa 27 irratti Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 keessaa dubbisaa jira. Ani jireenya barabaraa isaaniif nan kennaa jedhe. Okay. Egaa amma kiristaanonni takkaa namni fayyeennaan lammata kufuu hin danda'u yookiin hin badu warri jedhanii barsiisanii maal irratti hundaa'u? Gooftaan Yesuus maal jedheera? Ani jireenya barabaraa okay isaaniif nan kenna hoolota kootiif jedheera. In fact sana hiikaa kan biraarraa akka isaan hin banneef everlasting yookiin jireenya barabaraa ta'e isaaniif kenneera. Kanaafuu jireenya barabaraati waan ta'eef jireenya badumini. Okay? Jireenya badumini kan isaan qaban jireenya barabaraati waan ta'eef kan jedhurraan kan ka'edha. Kanaafuu maayiru abbaan koo inni anatti isaan kenne hundumarraa guddaadha jedhee homtinuu harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u jedha. Okay? Eenyullee harka koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. Harka abbaa koo keessaas isaan butachuu hin danda'u. Kanaafuu isaan barabaraan hin jiraatu kan jedhudha. Kan jedhudha. Jalqaba kan isaan irratti hundeeffaman jechuudha. Kan biraa immoo keessumaa immoo Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 amma 30 irratti xiyyeeffatu. Medhannee haa ilaallu isas. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 hamma 30. Akkas jedha. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaatti waamamanidha. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uu jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeellota isaan godheera. Warra qajeellota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera jedhaan. Eeyyee ulfinaan isaan ga'eera. Egaa Waaqayyo warra isa jaallatanii karaa hundumaa
gargaaree gara yaada isaatti geesse jedhee warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabeedha. So yaadaan isaan qabe inni jedhu kuni afaan Ingiliffaatiin he predestined jedha. Predestined jechuun dursee murteesse akka jechuuti. Okay? Sanarratti hundaa'eeti egaa barsiifni Waaqayyo dursee murteesseera jedhu sun predestination barumsi jedhu sun kan inni jiru jechuudha. Egaa sana booddee immoo ilaalte hafuurri Waaqaa hamma dhumaatti akka isaan maxxansu akka isaan mallatteessu dubbata. Kanarraan kan ka'e jarri kun maal jedhanii barsiisu Waaqayyo dursee murteesseera. Amma warri fayyan kun already beekamaniiru. Beekamaniiru Waaqayyotu yaadaan isaan qabe isaaniin dursee murteesseera. Kanaafuu isaan baduu hin danda'anidha. Barsiisa akkasii jira. Barsiisa akkasii jira. Okay, garuu iddoo kanatti yoo ilaalte kan inni dursee murteesse maali? Warra Waaqayyoon hordofaniif, warra Waaqayyoon fudhatanii fi fakkaattii ilma isaa akka ta'aniif dursee murteesseedha. Okay, namni tokko Yesuus Kiristoos amanee fayyee jennaan fakkaattii ilma Waaqayyoo akka ta'uuf Waaqayyo dursee murteesseedha. Malee warra fayyan duwwaa dursee murteesse yookiin namoota xiqqoo duwwaa dursee akka fayyaniif murteesse jechuu miti sagalee Waaqayyoo keessatti. Egaa Calvinist theology yookiin barsiifni Calvin kun egaa maal jedha? Waaqayyoo warra fo'aman sana hamma dhumaatti isaan dhaaba. Amantii isaanii akka isaan hin gadhiifne godha hamma dhumaatti. Jedhanii kan barsiisan jechuudha. Kun immoo maalii fi hafuura qulqulluutu isaan mallatteessa kan jedhudha. Mee Efesoon boqonnaa 1:13-14 immoo nuu dubbisi. Efesoon boqonnaa 1:13-14 irraa akkas jedha. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyinaa keessanii karaa isa dhageessan isin warri dhageessan itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf abdii keenyadha. Yaa argitee egaa Phaawulosii bakka kanatti maalidha? Isin immoo ergaa dhugaa, ergaa wangeela fayyinaa kana. Okay? Waan amantaniif okay, isin fudhattaniitti amantaniittu sababa itti amantaniif immoo maal taataniittu jedha hafuura qulqulluutiin mallatteeffamtaniittu jedha. Hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenya. So ilaali egaa warri Kiristoos Yesuusitti amananii fakkaatti ilma Waaqayyoo akka ta'aniif dursee Waaqayyoo murteesseera. Predestined godheera. Dursee murteesseera. Kanammoo maaliin mallatteessee? Hafuura qulqulluutiin mallatteesseera. Hafuurri qulqulluun immoo qabdii jechuu beektamni dursanii waan kaffalamu. Jireenya barabaraa isa nuuf kenname sanaa fi mirkaneeffachuudha. Qabdii fudhanneerra. Qabdiin nuu kennameera already. Dursee nuu kennameera. Okay, irra keessaan yeroo sirriidha. Warri Kiristoos Yesuusitti amananii warri hamma dhumaatti isaa wajjin deemanii warri hafuura qulqulluutiin mallatteeffamanii sababiinsaa warri Kiristoos Yesuusitti amanan hafuura Kiristoosiin qabuudha. Roomee boqonnaa 8 keessatti. Hafuura Kiristoosiin kan hin qabne inni kan Kiristoos mitiidha. Sirrii. So hafuura qulqulluutiin mallatteeffamtanii. Efesoon boqonnaa 4:30 irratti immoo maal jedha? Hafuura qulqulluu isa guyyaa gaafa cuuphamtanii isa guyyaa rakkinaaf itti mallatteeffamtan hin gaddisiisina. Hafuura qulqulluutiin namoonni Kiristoos Yesuusitti amanan garaa isaanii kan itti kennan hafuura qulqulluutiin mallatteeffamaniiru. Gaaffii hin qabu. Egaa haa ta'u iyyuu malee egaa amma obboloonni kuni takkaa namni fayyee barabaraan hin badu kan jedhu warri barsiisan kuni Calvinism barumsa jedhu. Waldaa kiristaanaa baay'eetu kan natti amana.
waldaa kiristaanaa baay'eetu. Amma kun kana jechuun already namni tokko erga fayyee bakka fayyinni isaa sun mirkanaa'eera. Kana booddee yoo dogoggora garbiraa keessas galee rakkoon qabu already fayyeera kan jedhu. Kana jechuun fakkeenyaaf cubbuu kana booddee hojjetuufis already dhiifamni isaa mirkanaa'ee fira wanta garbiraan rakkoon qabu akka jechuudha jechaadha. Rakkoon qabu namni sun baduuma hin danda'udha yaadi isaanii. Cubbuu hamaa keessa galuu hin danda'udha. Sababiin isaa Waaqayyo akkuma silasiin jedhe Waaqayyotu isaan eega. Akka isaan hin kufneef isaan eega. Akka isaan cubbuun garuu kuni Calvinismidha yookiin barumsa theology Calvinismidha. Garuu ammoo kiristaanonni garamittiin wanta kana dheeressanii yookiin bal'isanii sitti fakkaate takkaan fayyeera jireenya gara du'aatti ceera kana booddee ani baduu hin danda'u waan fedhe yoon godheyyuu. Waan fedhe yoon godheyyuu gara jedhanitti dhufanii dogoggora guddaadha kun ilaalcha akkasii. Barsiisa macaafa qulqulluun jalqaba kan beekamuu qabu okay. Maal jedha macaafni qulqulluun waa'ee Waaqayyo nama filuusaa. Waaqayyo nama filee fayyisaa Waaqayyo. Jennee ilaaluu qabna dura. Kun deebi'uu qaba. Waaqayyo warra file duwwaa fayyisaa. Yoo akka godhate Waaqayyo Waaqa haqaatii. Ani waan ani hin beeknetti waan ani hin balleessinetti natti muramuusaa sirriidha. Maaliif na uume badiisaaf maaliif na uuma? Bisaadha. Namni fakkeenyaaf warra fayyuu qaban achuma keessaa Waaqayyo filee baasee yoo ta'e amma fayyinaaf namni filannoon dhaqu jecha. Waaqayyo waan gootu hin qabdu jechuudha. Filannoon Kiristoos Yesuusin akka fayyisaa keenyaatti fudhachuutii fi filannoo nuyi qabnu bakka hin qabu jechuudha. Yookiin gatii hin qabu jechuudha. Akkas ta'a jechaadha. Kanaaf macaafni qulqulluun garuu kana maal jedha? Okay. Heertuu baay'ee beekamaatu jira. Sun akka bu'uuraatti gaaffii kana deebisa jedhee yaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 sana nama hundumtuu beeku jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 maal jedha? Waaqayyo akkasumaan biyya lafaa jaallateera. Okay? Tokkicha ilmasaa amma kennutti. Kan isatti amane hundinuu meeqa? Hundinuu kan isatti amane hundinuu akka hin banneef jireenya barabaraa haa qabaatuuf malee. Jedha. Sii galee? Kan isatti amanu nami meeqa? Hundinuu akka hin banne. Kuni kaayyoo Waaqayyooti jechuudha. Kuni akeeka Waaqayyooti. Jalqabe. Amma akkas ta'ennaan paaster gaa namni filannoo masaatiin bada malee Waaqayyo nama kamiyyuu akka baduu fi kan barbaadu hin jiru jechaadha. Namni hundinuu akka fayyu barbaada jechaadha. Namni hundinuu akka fayyu barbaada. Akka wangeelli jedhutti akkas jechaadha. Kanaaf dhufe Yesuus. Kanaaf dhufe Yesuus. Macaafa qulqulluu keessaa mee Roomee boqonnaa 5 nuu banime. Roomee boqonnaa 5. Lakkoofsa 18 amma 19tti haa dubbifnu. Lakkoofsa 18 akkas jedha. Egaa akkuma irra daddarbuun nama tokkichaan nama hundumaatti yakka mursiise qajeelchuun nama tokko immoo namoota hundumaa firdii qajeelummaa argachiisee in jiraachisa. 19tti fufu. Akkuma abboomamuu diduu nama tokkootiin baay'een cubbamoota ta'an abboomamuu nama tokkootiin immoo akkasuma baay'een qajeelota in ta'u. Galatoo. Argitee? Phaawulos maal jedha? Abboomamuu diduu nama tokkootiin. Irra daddarbaa nama tokkootiin. Eewwanni Addaam jechuudha. Cubbuu Addaam hojjete irraan kan ka'e. Namoonni hundumtuu cubbamoota akkuma ta'ani. Lakkoofsa 12 immoo yoo ilaalte asuma lakkoofsa 12 maal jedha? Egaa cubbuun karaa nama tokkoo biyya lafaatti akkuma dhufe duunnis karaa cubbuu akka gale akkasumas namoonni hundinuu waan yakkaniif duunni sanyii nama hundumaa wal ga'eedha. Karaa nama tokko karaa Addaam. Karaa Addaam. Abboomamuu diduu Addaamirraan kan ka'e cubbuu hojjechuu Addaamirraan kan ka'e maaltu ta'e duuti dhufe. Duuti biyya lafaatti dhufe. Cubbuun biyya lafaatti dhufe cubbuun immoo du'a fidate. Yeroo hundumaa cubbuun du'a baatee deema. Sii galee? Gatiin cubbuu du'a waan ta'eef. Gatiin cubbuu du'a waan ta'eef. Du'a baatee deema. Du'a baatee
sanyiin namaa hundumtu maal ta'e cubbuutiin faalame. Duuti immoo isaan wal ga'e. Amma kanaaf lafa kanarratti namni qulqulluudha nu jennu hin jiru jechaadha. Kan Addaam irraa dhalate hundumtuu fayyinati isa barbaachisa. Sababiin isaa sababa Addaam irraa dhalannee fi akkuma dhalannu cubbamoota taanee dhalanne. Maal jechuudha? Hundumti keenya fayyisaan nu barbaachisa jechuudha. Dhugaa. Hundumti keenya fayyisa. Daawit faarsa 51 keessatti garaa haadha koo keessatti haati koo cubbuutiin na deesseedha. Cubbuutiin hin dhaladhe, cubbuutiin na ulfoofteedha. Kana jechuun maal jechuudha? Ani ofii koon of fayyisuu hin danda'u. Fayyinni na barbaachisa. Fayyinni na barbaachisa. Gatii cubbuu ani ofirraa baasuu hin danda'u. Gatii cubbuu kan naaf baasutu barbaachisa. Macaafuma qulqulluu keessatti ani cubbuun qabu kan jedhu immoo inni sobduudha. Inni sobduudha jedha wangeelii ergaa Yohaannis duraa keessatti. Cubbuun qabu kan ofiin jedhu inni sobduudha. Waaqayyoon sobsiisuu yaalaa jira. Kanaafuu namni Kiristoos Yesuusitti amane hundumtu Waaqayyoo jireenya barabaraa akka qabaatuuf balbala saaqeeraaf. Kanaaf namni tokkoyyuu akka badu Waaqayyoon barbaadu jechaadha. Namni tokko akka badu fedha Waaqayyoon. Macaafni qulqulluun ifaadha kanarratti. Namni tokko akka Waaqayyoo dhufaatiin ilma namaa kan inni tureef yookiin dhufaatiin gooftaa keenyaa namoota baay'eetti waan turetti fakkaata. Gooftaan garuu waa'ee abdii isaatiif hin turu yookiin hin seesu. Garuu namni hundumtuu akka fayyuu fi maal godha? Carraa kennaaf. Obsaan eeggataaf jedha. Namni akka fayyuudha kaayyoo Waaqayyoo. Namni akka badumni kaayyoo Waaqayyoo. Karaa Addaam cubbuun nama hundumaatti gale. Garuu immoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyinni nama hundumaatiif kenname. Garuu nama hundumaaf fayyaa? No. Fayyinni kennaan nuu kennameera. Nama hundumaaf. Nama hundumaaf. Yeroo baay'ee fakkeenyaan fayyadamuuni amma biyya kanatti lammiidha mini lammii Itoophiyaa ta'a. Lammii Itoophiyaati. Anis atis. Namni lammii Itoophiyaa ta'e hundumtu mirganni argachuu qabu argachuutiif mirga qaba. Mirga sana garuu hin barbaadu yoon jedhee namni nama dirqamsiisu. Namni nama na dirqisiisu hin jiru. Waaqayyo maal godhe gatii cubbuu karaa Addaamiin ilmaan namaatti dhufe hundumaatiif karaa ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gatii cubbuu baasee qajeelina nama hundumaaf qopheesse. Maaltu barbaachisa gaa? Kennaa sana fudhachuuf kun ayyaanaan fayyitanii jedhamani Phaawulos. Efesoon keessatti. Efesoon boqonnaa 2:8 irratti. Hojii keessanii mini ayyaanaan fayyifamtan karaa maali? Karaa amantii. Sirrii. Karaa amantii. Maa jechuudha? Akkasumas immoo boqonnaa 5:1 irraa maa kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane. Maaliin? Amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabna jedha. Waaqayyo biratti amma nagaa qabna. Maaliif? Amantiidhaan qajeelota taaneera. Maal jechuudha? Amantiin harkattiin kennaa Waaqayyo nuuf kenne sana fudhatanidha. Amantiidhaan. Waaqayyoon amananii Waaqayyo na jaallateera. Waaqayyo na fayyisuuf murteesseera. Kanaafuu nan fudhadha amantiitiin jedhanii harkattiin fudhatanidha. Tole jedhanii immoo amantii sana fudhachuu. Gatiin garbiraa nama kaffalchiisu hin jiru. Hin jiru. Yesuus naa du'eera. Naaf du'e. Kanaaf Kiristoos kaffaleera jechaadha. Kaffaleera. Isa inni kaffale sana naaf kaffale. Jennee fudhachuu. Jennee amantiitiin fudhanne. Amantiitiin fudhachuun keessun immoo si jijjiira jechuudha. Si jijjiira. Kanaafi jalqabaa ila yeroo baay'ee maaltu jira seete namoonni tokko waa'ee fayyuu isaanii hin mirkaneeffatan yookiin nan fayyamuun fayyuu isa jedhu yeroo hundumaa yaaddoodha nama baay'eeti. Kuni fiixee kan biraati. Namni amane tokko Kiristoos Yesuusitti namni jireenya isaa kenne tokko nan fayyamuun fayyuu jedhee yaaddaa jiraachuun kana caalaa abaarsi hin jiru. Sii galee abaarsa kun hin dhugama sitti hima. Yesuus cubbuu kootiif
dhiiga isaa dhangalaaseera. Yesuus naaf jedhii samiirraa dhufeera. Yesuus of caalaa na jaallateera. Waaqayyo na fayyisuudha kan inni barbaadu. Malee akkam baduu fi wanta na xaxee na kuffisu na jalan kaa Waaqayyo. Kayyoo Waaqayyo dhokatee na eegee na balleessuuf Waaqa yaadu. Akkam fayyuuf Waaqayyo gatii inni kaffalle tokko hin jiru. Akka nu fayyisuuf akka nu fayyinuuf ilma isaa tokkicha iyyuu dabarseenuuf kenne. Dabarseenuuf kenne. Kun kanarra kan caalu kennaan garbiraan moo hin jiru. Hin jiru. Maal jedha kan si ajaa'ibu. Wanti namni beekuu qabu Waaqayyo gama keenya. Si galee? Maal jechuudha? God is for us. Waaqayyo gama keenya. Waaqayyo nuuf dhaabata. Malee Waaqayyo mormituu keenya miti. Waaqayyo diina keenya miti. Waaqayyo abbaa keenya. Waaqayyo gama keenya akka nuyi fayyinu barbaada. Kiristoos Yesuus abukaattoo keenya. Ilaalcha kana qabaachuun baay'ee murteessaadha. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti akkuma sila dubbadhe amantiitiin maal taane irra Waaqayyotti araaramnee nagaa qabna. Amma nagaa qabna. Amantiitiin warri amanne warri Kiristoos Yesuus nuuf du'uu isaa furanne amma Waaqayyo wajjin maal qabna? Nagaa qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gara booddeetti yoo ilaaltamu araaramneerra. Waaqayyo wajjin. Dur cubbuurraan kan ka'e gargar baanee turre. Diinota Waaqayyo taanee turre. Garuu Waaqayyo wajjin maal taaneerra? Araaramneerra. Mee amma immoo Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6 jalqabnee haa dubbisnu. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6 jalqabee akkas jedha. Nuyi ammallee of dadhaboo taanee utuu jirru yeroo yaadamee yommuu ga'etti Kiristoos warra akkuma keenya Waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e. Tarii nama waan gaarii godhe tokkoof du'uuf fedha qaba ta'a malee nama qajeelaadhaaf waan du'uuf hin fakkaatu. Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate in agarsiisadha. Kanaafis amma nuyi dhiiga isaa isa dhangala'een qajeelota erga taane hammam caalaatti isumaaf immoo dheekkamsa Waaqayyo jalaa ooluuf jirra. Nuyi ammallee diinota utuma jirru du'a ilma isaatiin Waaqayyo wajjin erga araaramne amma immoo nuyi warri isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirra. Kanaaf kana duwwaas miti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amma araara waan qabnuuf Waaqayyotti gammaduun keenya in himanna malee jedhaan. Eeyyee galatoon. Kan akka nu dubbiftuun barbaade. Egaa akka sirriitti caqasuun barbaada. Maal jedha sagalee Waaqayyoo? Nuyi ammallee of dadhaboo taanee utuu jirru. Dadhaboota utuu taanee jirru jedha hiikkaan kan biraamu. Dadhaboota taanee utuu jirru yeroon yaadame yeroo ga'etti Kiristoos warra akka keenya Waaqayyo irraa fagaatan hundumaaf du'e. Sin ajaa'ibu nama meeqaaf? Warra akkuma keenya Waaqayyo irraa fagaatan dadhaboota ta'anii jiran. Waaqayyo irraa fagaatan jechuun diinota Waaqayyo warra ta'an jechuudha. Hunduma keenyaaf du'eedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jalqaba namoo Waaqayyo nama xiqqoo qofa fayyisuu mini kaayyoonsa. Sanyiin Addaam hundumtu Kiristoositti amaneennaan fayyisuuf Waaqayyo qophaa'e. Samiin hunduma keenyan ga'a galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo baay'ee qopheessuu dhaqe. Hundumaan ga'a. Kanaafi Waaqayyo hundumaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hundumaaf du'eedhe tarii namni nama waan gaarii godhe tokkoof du'uu fi fedha qabu ta'a malee nama qajeelaa waan du'uuf hin fakkaatuedha. Nama qajeelaadhaaf. Namni tokko nama waan gaarii godheefiif du'uutiif hin barbaadata. Nama kan biraatiif garuu namni du'uu hin barbaadu. Dhaga'itti waan Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallatu agarsiiseedha. Argite? Utuu nuyi cubbamoota taanee jirru sichi nu jaallataa miti. Isatu nu jaallate ilma isaa erge. Nuti gadi kottu maaloo dafii nu erge dhimma. Waaqayyo biraa ka'e dubbiin.
Waaqayyotu kaka'umsa isaa fudhate. Waaqayyotu nu fayyisuu barbaade. Waaqayyotu nu barbaade. Yeroo isarraa bannee jiru. Addaam yeroo inni isa dhokatee jiru. Addaam eessa jirta jedhee Waaqayyotu barbaade. Malee addaamtu maali Waaqayyo anoosii jalaan bade kottu gara keetti deebi'uu barbaada jedhe. No Waaqayyotu barbaade galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Utuu nu cubbamoota taanee jirruudha. Waaqayyo maal godheedha? Kiristoos nuuf du'uu isaatiin Waaqayyo hammam akka inni nu jaallatu agarsiisa. Nami baay'een Waaqayyo hammam akka isa jaallatu hin beeku. Baay'ee sammuu amma nu hubannu caala nu jaallatu. Jaalala Kiristoos jedha Phaawulos bakka biraatti. Isa hubachuun isaa sammuu namaa ol ta'e jedha. Sammuu namaa ol ta'e. Jaalalatti Waaqayyo nu jaallate sammuu namaa oli. Sammuu namaa ol ta'uu isaa immoo kan agarsiisu Waaqa ta'e utuu jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee nu cubbamootaaf du'uu isaati. Okay? So Waaqayyo gama keenya. Gama keenya. Waaqayyo nuuf dhaabata. Waaqayyo nu fayyisuu barbaada malee nu balleessu, nu kuffisu, boolla nu buusu miti kaayyoo Waaqayyo. Dhugaa. Tokkoon mucaa isaati akka jalaa baduu hin barbaadu. Dhugaa. Dhugaa. Ijoollee ta'ee wayii yaadadhee paastarii waa'ee amantiillee hin beekan yeroo sana maatiin keenya namni tokko kan fayyuu jedhanii akkuma oduu duriitti nutti himu. Kirrii wayii jira jedhanii yeroo mana samii dhaqan. Innaa kirriin suni namni biyya lafaa kana keessatti yeroo waan gaarii godhu kirriin gamanaaf gama sana jira. Namni sun suuta jedhee kirrii sanarra deemana. Asiin abidda jira, asiin cabbiitu jira. Achi namni waan hamaa hojjetee asii samii dhaqe suni kirrii sanarra yeroo deemu kirriin sun akka inni kufuuf qophaa'e waan ta'eef kirrii sanarra deemu yeroo dadhabu ibidda keessatti kufa. Achi gubadhe yeroo jiru achi fuudhee cabbii keessa. Achi natti korre achi fuudhee ibidda keessa jira. Seenaa akkasii nutti haasa'anii ijoollee yeroo ture samii waan akkasii jira jedhanii namni sodaata. Namni sodaata. Dhiphina guddaatiin. Innaa maal yaadaa ture sammuu koo keessatti Waaqayyo garuu hammam yeroo hamaa ta'u akkasii dhala namaa irratti hammeenya akkasii kan raawwatu dheetanii yaada ture. Waaqayyo garuu isa oduu duriin namatti haasa'amu miti jechaadha. Qabatamaan waan inni dhugaa nutti maaru kana waan addaati dhugaadha dhala namaa fayyisuudhaaf dhugaa. Baay'ee. Yaada keessa Seexan argitee seexan yeroo hundumaa kan inni barbaadu amala Waaqayyoo xureessuudha. Jaalala Waaqayyoo ilmaan namaaf qabu balleessuudha. Sirree. Garuu Waaqayyo jaalala mana hin jedhamne. Lakkoofsa kudha yoo ilaalte maal nuyi ammallee diinota utuma jirru. Diinota isaa utuu taanee jirru jechuudha. Du'a ilma isaatiin Waaqayyotti erga araaramne amma immoo nuyi warra isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirredha. Yoo garaagarraatti ilaalte dheekkamsa Waaqayyoo jala. Dheekkamsa Waaqayyoo jechuun cubbuu Waaqayyoo hin jaallatu. Cubbuutiin dheekkama Waaqayyoo yeroo hundumaa. Sana jala Waaqayyoo utuma diina isaa taanee jiru ilma isaa Kiristoos Yesuusiin nuuf jedhee kennuutiin inni nuuf du'ee gatii cubbuu keenyaa baasee erga nu fayyise hammam caalaatti erga immoo itti araaramne immoo hammam dheekkamsa Waaqayyoo jalaan nu oolchare. Dhugaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. So kun oduu gammachiisaadha. Oduu kana wangeelichuun kana. Wangeelichuun kana. Waaqayyo gama keenya. Waaqayyo nu fayyisuuf murteeffateera. Dhugaa. Kan nu jennu kana yoo dinnee harkaa baanee fiinnee banne malee Waaqayyo akka nuyi bannu gonkumaa hin barbaadu. Hin barbaadu. Filannoo keenya murteessachaa. Sirriidha. Egaa maa inni reegaa namni Kiristoos Yesuusitti amane tokko fayyeera. Hammamitti hamma isatti jiraatetti. Hamma Kiristoos Yesuusitti qabamee jiraatetti. Ni fayyeera. Fayyecha. Amma akkas jennaan kiristaanummaan jireenya jechaadha. Kana achi amantiidha sii galee kiristaanummaan amantiidha. Amantiin immoo harka ittiin kennaa Waaqayyoo fudhatanidha. Harka ittiin Waaqayyoon qabatanidha amantiin. Murtoodha amantiin. Amantiin wanta al tokko murteessee dhiiftu mini. Amantiin jechi jedhu maal akka of keessaa qabu beektaa? Shakkii wayitu jira.
Sigala seexanni si godha dhuguma waaqayyo jira jettee al tokko gaaffii kee keessa sammuu kee keessatti seexanni gaaffii sitti kaasuu danda'a. Yookiin immoo dhuguma samiin jira okee waaqayyo jira dhuguma garuu samiin jira waan jedhu fa'a. Okee dhugumaan nan fayyaa waan jedhu fa'a akka sammuu kee keessatti gaafattu si godha. Amantiin achitti barbaachisa gaa qoricha isaa fuutee itti natta jechuudha. Jira. Sigale jira dhuguma waaqayyo jira dhuguma waaqayyo na fayyisuufi. Ilma isaanii kenneera. Yesus dhuguma dhiyootti deebi'ee dhufa. Dhuguma samiin jira. Dhuguma fayyinni jira. Yeroo itti amantii jechuun sana amantii isaaniitiin moo warri moo an argite. Kanaafuu warri amantiitiin Yesus qabamanii jiraatanii jireenya bara baraa qabu. Yoo isatti adda baate garuu hin barbaadu fedhumaan. Fedhumaan hin barbaadu jettee yoo waaqayyoon dhiiftee adeemte garuu kennaan fayyinaa dura sii kenname yeroo ta'eyyuu amma fayyinni siin kennamu. Fayyina sana situ gati. Gantummaatti seena jechuudha. Gantummaatti sitti seena. Amma filannoon kan abbaan namichi suni adeemsa waaqayyo deemeen jedhe sana keessaa dhiisee yoo deeme amma gantummaatti seena jechuudha. Yesuusitti qabamaa jiraadhaa jedha macaafni qulqulluu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo maal jedhe Wangeelee Yohaannis boqonnaa 15 keessatti ani muka wayiniiti jedhe. Isin immoo damoota jedhe. Kan natti qabatee jiraatu ija baay'een godhata jedhe. Sirrii. Si galee? Kan natti qabatee hin jiraanne immoo ijaan godhatu. Kan ijaan godhanne sana immoo abbaan koon qexaa jedhe. Itti mura. Irraa murmura jedhe. Itti qirixachaa. Eeyyee. Isaan immoo maal ta'u jedhe? Ibiddatti. Abiddatti naqamu jedhe. Kanaafuu Yesuusitti maxxananii jiraachuu barbaachisa amantii. Isa Phaawulos in Christ jedha yookiin Kiristoos keessa jiraadha jedha. Kiristoos keessa ta'uu jedha. Isa gaa Yesuusitti qabamanii jiraachuu. Yesuusitti qabamnee yeroo jiraannu afurri waaqayyo nu keessa jiraata. Afurri waaqayyo immoo firii hafuuraa akka naqannu nu godha. Sii galee? So kana jechuudha maal jedhaa macaafa qulqulluu keessaa heertuu tokko tokko dubbisuun barbaada. Okay, namni erga al takkaa fayyee booddee Yesuus Kiristoos erga amanee booddee amantii isaa dhiisee deemuu hin danda'a. Macaafni qulqulluu waa'ee kanaa maal jedha? Akka ilaalluun barbaada. Tokko Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 13 nuu baasi. Ani immoo biroota 6 4 6 dubbisa. Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 18. 13. Akkas jedha lafti dhagaa fakkeenya warra dubbicha dhagaanii gammachuudhaan fudhataniiti. Garuu hidda gad fagoo waan hin qabaanneef yeroodhaaf hin amanu. Garuu qormaanni dhufuutiin in kufu. Lafti qoraattiin fakkeenya. Okay, ingaa 13 sun waa'ee sanyii aasaa waa'ee namicha sanyii faca'e sana aasaa. Maal jedhe? Tokko dhagaarra bu'aa jedhe. Inni dhagaarra bu'u sun maal ta'a jedhee dura hin amane jedhe. Gammachuutiin fudhata jedhe. Garuu hundee hin qabu jedhe. Hiddi isaa gadi hin fagaanne. Hiddi isaa gadi hin fagaanne waan ta'eef yommuu qormaati dhufu jedhe maal ta'a jedha amantii isaa sanarraa kufaa jedhe. Kana barsiisa gooftaa Yesuus kun. Amma namichi kun amaneera. Amaneera. Amanee jireenya kiristaanummaa kana fudhateera. Dubbii gooftaas amanee toledhee ilil jedhee fudhateera. Fudhateera. Takka ture ittiin waa deemeera. Takka ture qorumsi yerootti dhufu dhiisee keessaa gala. Sii galee? Kun tokko Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 4 immoo nan dubbisa. Ati immoo taansitee Galaatiyaa mini Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 nuu dubbiftati immoo. Ani isa kanan dubbisa akkas jedha. Tole. Wargaan yoo garagalan immoo attamitti isa deebisuun danda'ama ree? Isaaniif takkaa ifeeraaf. Isaan kennaa waaqarraa mi'eeffataniiru. Hafuura qulqulluutti hirmaataniiru. Argita? Amma gaa namoonni erga takkaa Kiristoos Yesuusiin fudhatanii booddee erga yoo garagalan yookiin booddeetti yoo deebi'an jechuudha. Amantiirraa booddeetti yoo deebi'anii attamitti isaan deebisuun danda'ama. Baay'ee ulfaata. Ulfaata. Rakkisaadha. Sababiin isaa
isaaniif takkaa ifeeraa fedha. Ifeera. Warra ifeef sanatu irraa galagaleedha. Argita barumsi namni takkaa fayyee lammata baduu hin danda'u ni jedhamu dogoggora akka inni ta'e kanaan beekta. Maal jedha isaan warri maal jedha isaaniif takkaa ifeera. Isaan kennaa waaqarraa mi'eeffataniiru. Kennaa waaqarraa mi'eeffataniiru. Jireenyi waaqarraa maal akka ta'e Kiristoos jiraachuun maal akka ta'e mi'eeffatanii arganiiru. Itti fufee hafuura qulqulluutti hirmaataniiru. Hafuura qulqulluutiin mallatteeffamanii turan jechuusaa. Haa ta'u malee dhiisanii irraa galagalan jedha. Lakkoofsa 5 irraa gaarummaan dubbii waaqayyoo humni bara isa dhufuuf jiruu isaanitti dhaga'ameera. Gaarummaan dubbii waaqayyoo humni bara isa dhufuuf jiru humni mootummaa waaqayyoo arganiiru dhandhamaniiru. Isin ajaa'iba arganiiru dhandhamaniiru. Warri akkasii kuni amantii irraa garagallaan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareffamuu hin danda'anidha. Baay'ee ulfaataadha. Dhugaadhas immoo namoota amantii dhufanii gara amantiitti dhufanii keessaa deebi'anii fi deebisuun baay'ee ulfaataadha. Nan beekadha yerootti himan. Sirriidha. Itti fufee maal jedhe? Isaan ofuma isaaniitiin ilma waaqayyoo deebisanii fannisaniiru. Mul'inattis isa tuffachiisaniiru. Warra akkasii kuni deebi'anii amanuutiif baay'ee rakkisaadha. Booddeetti warri garagalan. Kanaafuu amananii fayyanii dhandhama samii dhandhamanii hafuura qulqulluutti hirmaatanii garuu deebi'anii gara booddeetti kan garagalan jiru. Macaafa qulqulluu dubbata. So namichi sun jalqaba yoo amanee fayyee fudhates deebi'ee kufuu danda'a. Kufuu danda'a. Wanti inni ta'u hin jiru jechuudha. Beekamaa. Kufaatii sana keessatti yoo qalbii diddiirratee deebi'e malee achumaan baduu danda'a. Baduu danda'a. Hin deebi'u jechuun hin dhibbaa. Garuu rakkisaadha. Erga beekanii booddee erga ayyaana waaqayyoo arganii booddee warri booddeetti deebi'an deebisuun rakkisaadha. Baay'ee ulfaata. Kebroota boqonnaa 16 immoo maal jedha sitti fakkaate? 26 dubbisaa akkas jedha. Nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jiru. Argita? Nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne jireenya cubbuutti yoo jiraanne jechuudha. Sana booddee aarsaan cubbuutiif nu dhiyaatu hin jiru. Maal jechuudha? Warri Yesuus Kiristoositti amananii akkuma Ibroota boqonnaa 4 keessatti lakkoofsa 4 amma 6tti sila dubbiftaa turre erga gooftaa beekanii booddee warri gara booddeetti deebi'anii isaaniif aarsaan cubbuu kan biraa kan dhiyaatuuf hin jiru. Rakkisaadha jechuudha. Badaayiru jechuudha. Si galee baduu danda'u jechuudha. Nu baafteetaa Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 15 lakkoofsa 1 akkas jedha. Ammas yaa obboloota ko wangeela isaa ani isinitti lallabe isa isin fudhattan isa isin itti cimtanii dhaabbattan jirtan isin nan barsiisa. Sababii amantiif utuu hin beekin fudhattan yoo ta'e malee akkuma ani isinitti lallabetti yoo eeggattan wangeelichumaan in fayyitu jedhaan. Lakkoofsa 3 irraa hundumaa irra caalaa waan ofii kootiif fudhadhe isiniif dabarsee kenneera. Isinis caaffanni qulqullaa'oon akka jedhutti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera. Inni awwaalameera. Caaffanni qulqullaa'oon akka jedhutti guyyaa sadaffaatti du'aa kaafameera. Galatoo. Lakkoofsa 1 irratti akka xiyyeeffannu barbaada. Inni afaan Oromoosaa sirriitti ifa godhee hin kaa'u. Maal jedha si fakkaate? Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand. Okay? Amantii isin fudhattan kana, wangeela isin fudhattan kanan isinitti lallaba. Erga jedhee booddee, by which also you are saved. Isaan fayyitanidha. Wangeela sana fayyitanidha. Okay? If you hold fast that word which I preached to you, ergaan isinitti lallabe sana hamma dhumaatti jabaattanii yoo qabattanii dhaabattanidha.
Sii galee itti fufee waan inni dhugaa. Unless you believed in vain. Yoo kanaa gadi akkasumaan amantan jechuudha. Sii galee. Amma amantiin kun hamma xumuraatti jabaannee qabannee adeemutu jira. Yoo dhaabannedha kan nuyi fayyinudha. Phaawulos akkas jedha. Sii gala. Roomee kan barreesse Phaawulos. Qorontoosin kan barreesse Phaawulos. Efesoonin kan barreesse Phaawulos. Kanaafuu maal jedha Phaawulos yoo hamma dhumaatti jabaattanii qabattanii dhaabattan kanaa gadi ofuma amantan jechuudha. Gatiin qabu amantiin keessan jechuudha. Amma jireenyi kiristaanummaa erga amananii cuuphamanii booddee Kiristoositti guddachuudha jechaadha. Yeroo yerootti jijjiiramaa qabamanii jiraannaani guddachuu waan hin hafnedha. Gooftaan nama guddisa, hafuurri qulqulluu nama guddisa, sagaleen isaa nama guddisa. Itti guddataa deemta jechuudha. Kanaa gadi garuu isarraa adda baanaan hin badda gaaffiin qabu. Phaawulos bari kan inni jedhu iyyuu namni dhaabbadheera of se'u kufee akka hin argamneef of haa eeggatu jedhaan. Qorontoos isa lamaffaa boqonnaa 12 natti fakkaata. Namni amantiitti jira ofiin jedhu akka hin kufneef of haa eeggatu. Dhaabadheen jira kan jedhu akka hin kufneef of haa eeggatudha. Of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Mee Filiphisiiyus 2:12 moonuu dubbisi. Filiphisiiyus 2:12 irraa akkas jedha. Kanaafis yaa michoota koo yeroo hundumaa akkuma abboomamtan yeroon isin bira jiru duwwaa otoo hin ta'ini caalaadhumatti yommuun isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galuu sodaadhaa fi rom'aan itti fufaa hojjedha. Waaqayyo akka akeeka isaa isa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaattaniif akka hojjettaniifis isin gidduutti in hojjetaa jedhaan. Argitee hojii fayyina keessanii jabaadhaati maal godhaa jedha rom'aati. Sodaadhaan jedha. Sodaadhaan raawwadhaa jedha. Maaliif gatuu waan danda'amuuf. Irraa kaachuu waan danda'amuuf. Kufuu waan danda'amuuf. Kanaaf jabaadhaati itti dhaabadhaa jedha. Kakuu moofaa keessattis kun ifaadha. Hisqeel boqonnaa 33 lakkoofsa 13 meenuu dubbisi. Hisqeel boqonnaa 33 lakkoofsa 13 irraa akkas jedha. Yommuu ani mana qajeelummaadhaan ati dhugumaa in jiraatta ittiin jedhu inni immoo qajeelummaa isaa amanate yoo yakke inni yakka isaatiin du'a malee qajeelummaan isaa inni duri hin yaadatamuuf jedhaan. Namni tokko qajeelummaa yoo fudhate Waaqayyoon fayyitattiin jedhee qajeelummaa isaa sana lakkaa'ee fi garuu booddee dhumarratti qajeelummaa isaa sana yoo dhiise yoo yakke yookiin yoo gane qajeelummaan isaa inni durii suni lakkaa'ama hin yaadatamuu fedha. Maaliif qajeelummaan keessuun si guddisaa deemuu qaba malee erga gaara geesse deebitee akka ijoollee xiqqoo gad deebi'uu hin qabdudha. Yoo qalbiin jijjiirratu ta'e yoo gara waaqayyootti hin deebi'u ta'e itti faradama yookiin hin badaa jedha. Du'uu danda'a jechuudha. Kanaaf jireenya kiristaanummaa keessatti paaster egaa namni tokko erga amane booddee already fayyinni koo naaf mirkanaa'eera jedhee waanuma haallee borcuu hin danda'u jechaadha. So of eeggatee jireenya kiristaanummaa sana keessatti jireenya qulqullummaa amala kiristoosiin shaakalee jiraachuutu qaba jechaadha. Kana achi garuu kufuutu jira jechaadha. Kanaaf of eeggachuun baay'ee. Phaawulos maal jedha sitti fakkaate? Roomee boqonnaa 5 isa lakkoofsa dhumaa irratti waan inni jedhu jira. Ammuma cubbuun baay'ate ayyaanni waaqayyoo immoo caalaa baay'ate jedha. Lakkoofsa 21 irraa Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irraa akkuma cubbuun karaa du'aan mo'ee ayyaannis karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara jireenya bara baraatti nu geessuudhaaf qajeelummaadhaan hin mo'aayedha. Egaa lakkoofsa boqonnaa 6tti darbe. Egaa ayyaanni waaqayyoo akka baay'atuuf cubbutti jiraachuu itti fufnuuree jedha. Kummatuma hin ta'udha. Warri cubbuu jalaa duune si'achi attamitti cubbuu hojjennareedhaan.
Cubbuu jala sirriitti ibsa Phaawulos dhimma kana boqonnaa 6 keessatti. Sarreera. Cubbuu jalaa duuneerran namni du'e cubbuun irratti aangoo hin qabu jedha. Dhugaa. Kiristoosii wajjin duuneerreedha. Kuwa beekamu Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irratti immoo Phaawulos maal jedha? Ani Kiristoos Yesuus wajjin fannifameera. Amma ana miti kan jiraatu. Jireenya nama jiraatu Kiristoos Yesuustu na keessa jiraata maleedha. Kanaafuu ani cubbuutiif du'eera. Nuyi cubbuutiif duuneerra jedha. Garuu cubbuutti yoo jiraanne Galaatiyaa boqonnaa 5:6 irratti hin ga'isinaa yookiin hin qoosinaa. Namni hundinuu waanuma facaase hamma ta'edha. Waaqayyotti hin gaa'isamu. Waaqayyotti hin gaa'isamu yookiin ittiin qoosamu jechuudha. Dhugaadha. Namni hundumtuu wantuma facaase hamma ta'edha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 25 keessatti waa'ee durboota 10 sana yommuu dubbatu durboota 10tu turan. Hundumti isaanii iyyuu amanuu turan. Hundumti isaanii iyyuu dhufaa dhirsa misirroo eegu turan. Hamma dhufa jedhanii. Hundumti isaanii ibsaa isaanii qabsiifatanii turan. Amantoota jechuudha jirra. Hundumti isaanii immoo rafanii turan. Hundumti isaanii gidduutti rafanii turan. Achii warri kaanii maaltu ta'e zayitiin isaanii jala. Zayitii gahaan fudhanne. Hafuura Waaqayyootiif jireenya isaanii dabarsanii laanne. Kanaafuu zayitii bitachuu dhaqan. Gidduutti dhirsi misirroo dhufee seene. Yeroon qalbii diddiirrannaa isaanii hin darbe. Yeroo sana dhufanii balbala rukutanii maaloo nuu banennaan ani isin hin beeku narraa deemaa jedhe. Gooftaan nu haa oolchu kana. Gooftaan nu haa oolchu. Kanaafuu namoonni amananii kiristaanummaatti jiraatanii amanneerra jedhanii booddee amantiirraa yoo kaanne baduu jira jechuudha. Baduu jira. Kanaaf Kiristoos Yesuusitti maxxanaa jiraadha kan jedhamuuf. Akkasumas immoo Wangeela Maatewos 25:31-46 irratti immoo waa'ee hoolotaa fi waa'ee re'ootaa dubbate Gooftaan Yesuus. Biyya lafaa hundumaa irratti yommuu murtoo dabarsu re'oonni hoolonni mirga isaa re'oonni immoo bita isaa akka dhaabatani. Isinii beela na baaftaniitu. Dheebodhee dheebuu na baaftaniitu. Qullaa ta'e na tuuftaniitu. Hidhamee dhuftanii na gaafataniitu. Kana hundumaa yommuu ni jedhu dhukkubfadhee dhuftanii na gaafataniitu. Eessatti si argine eessatti si beena. Warroota obboleewwan kiyya keessaa warroota xixiqqootiif kan gootan hundumaa anaaf gootani jedhe Gooftaan Yesuus. Kanaafuu warra kaan immoo booddee warra kaaniin immoo isin cubbamoota nanaa gara abidda seexanaaf ergamoota isaaf qophaa'etti beena. Maali gaa Gooftaa maqaa keetiin akkasin goone maqaa keetiin akkasin goone maqaa keetiin akkasin jarri kiristaanota turan moo hin turre? Kiristaanota turan. Maqaa isaatiin gochaa turan yoo. Dinqii gooneerra malallee gooneerra maqaa keetiin hafuurota seexana baay'ee baafneerra jedhaniin. Ani isin hin beeku matuma isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedhee natti isaanitti maadhaan. Argite jarri kun amantoota turan garuu amantii isaanii jijjiirre. Amala Kiristoosiin hin fudhanne. Firii hafuura qulqulluu jireenya isaanii irraa mul'atu. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf akka walii galaatti yommuu xumurru yeroo cuunfinu eeyyee kan Kiristoos Yesuusitti amane hamma dhumaatti amantii isaatti kan deeme hin fayya. Garuu waanuma yeroo jalqabaa tokko amanee fi sana booddee akkan barbaadetti hin jiraadhaa sana booddee yoon kufeyyuu ani hin badu jedhee namni yaadu yoo jiraate of gowwoomsa waaqayyotti gahisuu ta'anii. Qalbii diddiirrachuu barbaachisa jechuudha. Sababiin jireenyi biyya lafaa kanaa paaster egaa akkuma beektanii iddoo baay'eetti yerootti kufantu jira yerootti immoo cubbuu keessa galan jira garuu guyyaa guyyaatti yerootti qalbii diddiirrachuu barbaachisa jechuudha. Waaqayyoon beeka dhabuuta akka nu taane hin beeka nu gargaaruufis qophaa'aadha. Qabxiin isaa garamitti adeemtaadha fuulli kee garamitti galagale gara waaqayyootti galagalee waaqayyoon na gargaareedha ammuma dandeesse gara isaatti miila fuudhaa jirtamoo laakkii isin barbaadu itti achi galagaltee wanti fedhe dhufu waan na gootuun qabdu waaqayyoon jettee irraacha deemaa jirtaadha. Wanti akkasii yoo jiraate baay'ee ulfaataadha jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu paaster egaa yeroo baay'ee murteessaaf barbaachisaa ta'e dabarsine daawwattoonni keenya immoo guddaa akka itti eebbifaman abdii guddaa qabna. Har'a garuu yeroon keenya nu daangesseera kana caalatti fufuu hin dandeenyuun
torban walitti deebina jechaadhaan gaaffii garbiraatiin. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa sagantaan keenya kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu torbaniin yeroo kanan isiniif qabannee dhiyaannudha jechaadha. Gaaffilee garaagaraa karaa miidiyaa keenya Hope Channel Itoophiyaa nuuf ergitaniin nummoo asitti kanarratti macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu bal'inaan qabannee dhiyaanna jechaadha. Kanaaf sinillee yeroo kana sagantaa qabaachaa turretti guddaa akka itti eebbifamtan abdii guddaa qabna. Torban gaaffii garbiraa fi mata duree garbiraa isin nuuf qabattaniin qabannee isiniif dhiyaannate jechaadhaani. Haga torbanitti ayyaanni araarri Waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessan waliin haa ta'u. Nagaan nuuf tura. namoota kan hin yaadamnu ofiif waan kanneen